Eebbifamtoonni bara 2014 wantoota haaraa nu argisiisaa jiru. Akkam jirtu nagaaf jaalalli bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jechaa nus taatee guyyaa har'aa yuunivarsiitii Finfinnee yookaan Addis Ababa yuunivarsiitii fi Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti mudatan kan isin baay'ee ajaa'ibsiifattan isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Haadha isaatti uffata eebbaasaa uffisee ofii qoraan baatee nama dhaabatu. Kun akka guyyaa kan biraatii mitiin guyyaa eebba isaatiin baratee yuunivarsiitii Addis Ababaa irraa milkaa'ee nama digirii isaa jalqabaatiin ayyaaneffannaa eebbaarra jirudha. Isinis maaliif qoraan baatee isarraa fokkisa jechuu dandeessu ta'a. Garuu akkas miti oolmaa haadha isaa kan akka itti ibsatu isa wallaalchisatu isarra guutee jira. Maqaan isaa Efreem Ballaxaa jedhama. Maqaan haadha isaa immoo Tawaabech Kooshaa jedhamti. Innis harmee isaa wajjin Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa jedhamu jiraata. ኢትዮጵያ ኖራት አላስተማረችም። ሀገራችን ኖራት አላስተማረችም። እየተሸከሙ ያስተማሩ እናቶች ናቸው አሉ። እየታገዱ ያስተማሩ እናቶች ናቸው አሉ። ዛሬ አምሮብን ዛሬ አጊጠን ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስላሉ akkas jechuudhaan haasa'ee haati biyyaan olidha. Biyyi waan baay'ee qabaachuu dandeessi garuu nun barsiisne garuu haati homaa hin qabne immoo na barsiistee argeeraan. Har'a baay'een keenya nutti bareedee dhiqannee uffannee dibannee deemna. Kunis waan dandeettii gaarii fira gaarii qabnuuf miti haadha gaarii waan qabnuufidha. Efreem akkas jedhee ani kaleessa koo hin irraanfadhu akkamitti akka haati koo na deesse qofaa osoo hin taane akkamitti akka isheen na guddistee fi na barsiistetu na ajaa'iba. Haati koo anaaf jettee bu'aa bahii hedduu dabarsite anaan na barsiisuuf qixxee hiriyyaa koo nageessisuuf qoraan dugda isheetti baattee gurguruun ishee irra ture. Isheenis qoraan baattee gurguruu anaaf jettee akka dadhabbiitti hin lakkoofne akka itti gaafatamummaa fi ulfina isheetti lakkaawwatte. Sababiin isaas anaan mucaa ishee waan barsiifattuufi. Isheen qoraan dugda isheetti baattee joortee dadhabde anaaf dugdaa cabdee erga na barsiiste eebbi kun kan koo mitiin kan isheeti. Guyyaa kanatti haadha kootu na caalaa boqote waan ta'eef uffata eebbaa kootiin bareeduun isheef mala. Anis immoo waan isheen waggootaaf baattee joorte na barsiiste guyyaa tokkoof baachuun narraa bareeda malee hin fokkisu jedheera. Baay'ooliinis eebbifamaan kun haadha isaa qofa osoo hin taane haadha hunda keenyaaf kabaja qabu agarsiiseera jechuun dinqisiifannaa isaaf qaban karaa miidiyaalee hawaasummaa ibsachaa jiru. Anis hariiroo Efreemii fi haadha isaa otoo yaaduun walaloo Lataa Qani'iin haadha koo jedhee walaleesse tokkoon yaadadhee isin affeeruuf barbaade. Haadha koo kan kee dubbachuurraa utuun dhiisee wayyaa afaan koo cufadhee gaarummaati qabdu isa durii caalaa buleensi hubadhe. Ani dhiiga keetii dhiiga kee uumamaa si keessaa fottoqeen nama ta'ee deema. Uumaa gadameessaa miciree jalqabdee eessarraa eegaleen eessatti lakkaa'aasati naaf cabde. Gaara meeqa buutee kattaa meeqas lixxee humna kee ijoollummaa guddisa kooffixxee. Dugda keef cinaacha kaasuuttis na baattee yommuu kan koo jiistu ofii gogduu nyaattee. Nama na gochuudhaaf simboon kee salphatee fuulli kee shuntuuree gogaan kee saphatee foon maddii kee dhumee dhooqee bishaan baatee. Hojii mana keessaatiin bifti kee manca'ee ramaciinsi gubee daaraan sitti harca'ee takka gara diidaatti takka gara diinqaatti haara galfii dhabdee dhukkubaan nyaatamtee eeltees boquu cabdee. Ho'a gaarummaa keetuu laphee koo na baqsaa armee koo deessee koo haadha galaa dhoksaa. Nama keessaasii aanteen koo hangafaa hojiif dubbii kee durayyuu yaada keettan kuufaa. Ganamaan dammaqxee hurgaa haadhummaa kee foolii isaanatti tultaa. Dhala koo naan jettee sagalee jaalalaan onnee koo bulbultaa.
ajaa'us machaa'us si'ii nyaara guuru argeen beeku takka haala kam keessattuu dhimma koof owwaachuuf hin dhibamtu bakka galmeen seenaa beekaa cabdee dhiiga tuftee natti baafte gatii kan waaqayyoon gadii kan nama hundaan olii wabii koo dha'ati ofoodee namoodee gaafan qofaa saasu sinnatti dhiyaata wanti nyaatan dhimnaan yoon dhagabuu bules naaf farri keerbaata na bareechuuf jettee kan dur taateen beekne taatee takkaraatu sammuu koon nattuursaa kan kee yoon callises obsanaaf hin laatu sirrattan lafargee eenyummaa koo arraaf si dhaabe utubaa ofii cafaqamtee anaan guddisuun kee naquu kana dhibaa karra eedduun darbee harka keerraa dhugee harka keerraa nyaadhee jaalalli keen dhumu ana mala dhabee meeqas yoon fakkaadhe ulfaattuu aayyoo koo bagansi qabaadhe naaf gameeran jettu baattuu waan hundumaa gorsituu dandeessuu ogeettii uumamaa jecha faanii qoftoo eenyummaa keen ibsu amma ni maal jedhee garaa keessi ciibsu na jalaan dhokatu nama na gochuudhaaf dafqi keenaaf namme baran qabu hundumaatti sin jaalladha arme otuun taane ta'e immoo umni koo gabaabaa silaa du'aaf si gidduutti daangaan cabneen dhaaba odeeffannoo kan biraatiin immoo eebbifamtoonni yuunivarsiitii Wallaggaa irraa eebbifaman immoo waan hin amaleeffatamin seenaa haaraa hojjetaniiru. Kunis yeroo eebbifamtoonni warri kaan gammachuu isaanii haala garaagaraatiin maatii isaanii wajjin ibsatanitti isaan immoo waan hin amaleeffatamne magaalaa Naqamtee keessaa dhageessisaniiru. Isaanis miira eebbaa fi gammachuu isaanii keessaa bahuudhaan wangeela fayyinaa sagalee misiraachoo ilmaan namaaf waaqayyo biraa ergame lallabuu isaaniitiin kunis dinqisiifannaa guddaa isaan gonfachiiseera. ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ አልቅሳችሁ ወይም ከንፈር መጣችሁ እንድታልፉት አልፈልግም። ወደ ህይወታችሁ አምጥታችሁ እንድትተገብሩት እንጂ። ታሪኩ እንዲህ ነው። አንድ አዛውንት አባት ስልካቸውን ለማሰራት ወደ ባለሙያ ዘንድ ይሄዳሉ። እዛም እንደደረሱ ለባለሙያው እንዲህ አሉት፣ የኔ ልጅ ስልኬ ተበላሽቷል፣ ሲደወልልኝ ምንም አያሳየኝም፣ እባክህ አስተካክልልኝ ብለው ስልካቸውን ሰጡት። ባለሙያውም ስልኩን በሚገባ ካየው በኋላ የኔ አባት መልካም ዜና አሉት፣ ስልኮት አልተበላሸም፣ ይሰራል አላቸው። ይህን ጊዜ አዛውንቱ በመደሰት ፋንታ ማልቀስ ጀመሩ። ባለሙያው ደነገጠና ምን ነው ምን ሆኖ ለምን ያለቅሳሉ አላቸው። እኚህ ምስኪን አዛውንትም በሚያሳዝን ድምጸት እንዲህ አሉ፣ ስልክ የሚሰራ ከሆነ ታዲያ ልጆቼ ለምንድን ነው የማይደውሉልኝ ብለው ጠየቁት። ባለሙያውም ይህን ጊዜ የሱም ወላጆች እንደዚህ የተጨነቁ እንደሆነ ገባውና በጸጸት አንገቱን አቀረቀረ። ይህን ጥያቄ ወደ እናንተ ላምጣው። እናንተስ ለወላጆቻችሁ ጊዜ ትሰጣላችሁ? ስልክ ትደውላላችሁ? እባካችሁ ሳይረፍድባችሁ በፊት አሁኑኑ ደውሉላችሁ አደራ። ብሩክ ዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።